Jabaadhaa sunumti nu jabaadhaadha si keenya dhukkuba kun hunda keenya keessi keenya dhiiga hunda keenya keessi keenya madaa obboleetti teenya siniifillee nuufillee qixxeedha kanaaf qofa beekaa kan rabbi jedhe garuu hin ta'a akka namni jedhee miti akka waan jedhe ta'a osoo akka namaati namni hin jiraatu rabbiin dhugaa obboleetti keenyaa hin gatin jennetuma wanumaan jabaanna rabbi dhugaan gatin namni lubbuun darbee lafatti hafu hin jiru dhugaan nama du'ee mul'ata guyyaa isaa eegee hin jirti ta'a akkuma feete illee taatu waan gaarii nu haa dhageechisu isin qofti jajjabaadha si faana jirra amiin nu jiraadha umman Oromoo bulu saayuu nagaa ta'e siniif haa jiraatu isinis nurratti jiraadha ulfina sinii haa kennu waaqni Mubarak irbata nyati. meeting ke maal qabu Isilachuu nagasaa gaaddisaa isin bakka jirtanitti rakkoon hin jiru maatii jajjabeessuudha. Eessa jirtu isin amma? Yoo rabbi jedhe isin hin barbaada? Mucaa tokkotu iyyuu Saudi Arabiyaa karaa seeraan deemteetu jirtu akka carraa mana kontiraataatti mana xalabaa akka jedhamaa jirutti jechuudha. Mana xalabaatii baddee utuu mana dhaqaa jirtu Riyaadirraa lafa isaatti 8 jedhan bakkichi. Baddeetu deemaa jirtu Baangaalichi moo Paakistaanichi duuteetti jedhee hime. Duuteetti jedhee himnaanii manaa kimee isiin duute nama waamee qaba qaa miidiyaarra jirra amma wana akkamitti duute eessatti duute biiroo dira siin dhaqee maatii haadhaaf abbaa fudhee. Haadhaaf abbaa fudhee dhaqee biiroo yeroo dhaqee gaafadhu biiroonis duuteetti eessa jirti eessatti duute lakki bakka isinitti duute warri biiroo akkamitti wallaalu bakka isinii mannaa kimii isiin jirtu hin beeku jedhe maaraddu alayyi jedhe qoy waatsaappiin sagalee isinii argaamuma waan namichi naan jedhe jechuudha maaraddu alayyi ana kallamtu aan itti naaseera jedhe jara hojjechiifataa sanaan jara kontiraata fudhateen itti naaseera nuun deebifne seeraan itti deemaa jirra naan jedhe. Akka gootu Nuti qabaa fi barreessa keessa jirta warri Gurra Museenaa onni jabaatu tokko hin jiru abshira ramneen bullu hirribna qabaa jiran dhuguma wallaahi amma waa'ee mucaa keenyaa waan tokkotti baafnutti waa tokko ijoollee mana kanas fooloo godhadhaa maali? Fooloo godhaa hundi Naanaati. Gaawwaqa nageessu sanumaaf nu sirba yeroo rifadhee baay'ee aarsoon jaaladhu nan rifadhee dhugaa wallaahi rabbii naa mul'isuu fi nagaan qaceelchanii ni dhufti jaanii of eegan gisee waan akkanaa dhagan baay'ee nama jibbisiisa miti sanumaa fi dhugaa yooni fi wanni haadhaa fi abbaa kun baay'ee hamilee nama cabsa beektaa nuyitu waan haadhaa fi abbaan keenya akka waan nu yaadanuu nutti fakkaanne malee jarri garuu ati walumaa galatti dhugaa keessoon na cabe gisee haadha sana argu baay'ee rifadhee dhugaa rabbii dhiifama naa godhaadha maaliif jennaani haadha qabna abbaas qabna daa'imni tiyya deemtee dalagattee na gargaartee mungkin fakkeenyi akkasii ollaasan jira akka intalaa baluu rakkina keessaa yoo rakkinas ta'e na baastee jettee oduu siin eeggattu gaafa intalli ishii bee dhabamu baay'ee keessoo namaa cabsaa anaan akkanatti yoon bakka sana of kaa'u keessoon na cabee dhugaa sanumaaf izimedhe yeroo rifatan kana haasoon nama maal jeesinitti mare saniifuu rabbiin haqa isiidha mul'isuu fi haadhaa fi abbaa caalaa biyya lafatti namni haqa namarraa qabu hin jiru yookaan namni dhugaa namarraa qabu hin jiru sii galee haqni haadhaa fi abbaa sana isii haa baasuuf hin jaan daa'ima isaanii yookaan mucayyoo rabbi ishee haa mul'isuu hin jaakkaanatti yoo duute bakka namni ni du'a duu waanuma jiru biyya lafarra duuti waanuma jiru beekadha biyya lafaa tana gubbarra dhufte taanaan duunis numa jiraa beekuun dirqama garuu waan jiru kana itti amanuun oduma jiru dhugaa rabbii du'a isiidha duutuu isiidha sana argatanii yoo awwaallatan baay'ee das nama jaa jerri amma kanatti du'uu isillee dhabanii yaani reeffa isillee dhabanii ni duute jechuudhaaf duutuu siin argine ni jirti jechuuf jiruu siin argine
inni kun baay'ee nama gaddisiisa walumaa galatti haqni haadhaa fi abbaa ishiidhaa dubbatu fedha akkanatti dhugaa rabbii baay'ee na gaddee du'aa godhatin illee warri jalaallee yaa sanumaaf mootiin godhadhee rifadhee waan dubbadhu dhabeetu manaan usee dhugaa haadha sana waan argu keessoon na cabee dhiifama dhugaa rabbii. Dhugaa akkasii kunoo teenyee buna dhugaa irraa kottaa buna dhugaachuu fi sa'aatii guyyaadha kana. Buna nagaa dhugaa. Buna nagaa dhugaa rabbi. Nagaa keejiroon na waran. Doktor. Ano na waman. Simo. Warri mullaa isaa Mudi qabata gurbaa. Ani boru nan feeruga. Ta'u boru nugdaa'e. Rakkoon tokko hin jiru. Hundaa'aa maazariin faazariin gaafa biyyatti galannatti wajjinan gala. Wajjin galtaa? Dubartiin barbaadu. Gaafa faazariin kun bakka si buufatu. Laakki maali akkas odoo hin ta'in dubartii biraa hin barbaaddu maazari. Kanaaf amma gaafa bakka nama buufatu. Wayinu natti niminan isaanii gaafa dheefaa isaanirraa hin nagaa barbaada beeru. Eesh kunoo. Maazar akkam ooltan? Nagaadha akkam. Guyyaallee sin argee bakka sin dubbisumaaf naaf hin mijanne malee dhimmarra turtan jedhee uummatni. Maaliif nu dubbisuu dhiiftere ati haadha abbaa akkanaa hin qabdu? Qaba lakki. Haa ta'u kaa namni yaadattu eenyumtu haadha abbaa malee hin dhalatu. Ta'u kaa baga nagaa taate kaa waaqayyo sirriitti akka nagaa kanatti si haafuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf mucoon keessan baay'ee maalidhama afaan oromootiin carraa ajaa'ibaa qabdi dhugaa rabbii maatii akkasii kana qabaachuu ishiitti isa dhugaa qubna gara dubbannoo ta'e maatii akkanaa kana qabaachuu ishiitti rabbi ani guyyaa gama tokko gaddis natti dhaga'ame gama tokkoon gammachuunis natti dhaga'ame ani dhugaa rabbii too maatii akkasii kana qabaadhe baay'ee natti tola tureeyyuu garuu immoo waan hundarrattu mucoon keessan baay'ee carraa qabdi. Dhugaa dubbachuudhaaf duunis jireenyis ishuma lafa kanarra jiru hundi keenya guyyaa keenya eegganna malee hin beennu qanii duutu macarrashaa keenya homtuu hin beennunna maatii akkanaa kana qabaachuu ishiitti rabbi ani bakka ishii wayin gammadee rabbi immoo simbiraa dhaabbatu ani immoo wallaalummaa koo kana sinin jedha waaqayyoon simbiraa dhaabbatu gara keessa yaa goruu jireenyanis yoo ta'e lubbuudhanis dabarte yoo ta'e waaqayyoon jira ishee otoo sin agarsiisee gammanna hundi keenya namni asirra jirru kun otoo ishii fayyaa nu taate agarree simbichaa miti kan gammadu. Uummata hundatu gammadannaa rabbi beeka kan kanarraa naaf immoo sinis sammuu keessan boqonnaa kenna. Wanni fuulduratti ta'amu maal ta'uu jette naannoo sanii gibbii tokko naannoo ijoollee 4-5 kanatu deeme kan akka Wasanee Asafaa. Naannoo gaashee koo baay'ee ani dhugaa nuti yoo jettan hingalu jedhanii deeggatu. Iddee kanatti keessaa dhabamtu humurii waan si keessaa bahu miti. Waan baay'eetu sitti dhaga'ama. Laala kaa gaashee dhugaa rabbi. Salugaa dubbachuudhaaf ilmoo dhabuurra haadha dhabuu wayya. Hin beekna kan hundi keenya ilmoo dhabuurra haadha hin dhabee borutti daariin godhadhaa jireenyaan godhadhaa daa'ima kiyya sanattan irraanfadha. Salugaa dubbachuudha. Ani rabbi nama biyya na fuudhee deemee qofa dhadhaa yoo na diban dhugaa rabbi biyya na mataarratti tuuladhaa. Amma garuu nama biyya na fuudhee deemee dhugaa isinitti maa areera jiramini areera dhugaa areeraan dharreennaa nama biyya na fuudhee deeme ijuma biyyaa na agarsiisu amma narra jechuudha maatii jechuun utubaa namaatti anis isaan malee hin jiraadhu isaanis na malee hin jiraatan garuu immoo yoo giddeeta ta'e isinitti nima dhugaa rabbii hin jiraatta dirqama ta'e taanaan hin jiraatta ilmoos dhabdee hin jiraatta abbaas dhabdee hin jiraatta kanaafuu obsa. Beekto boruun dhuftanii yeroo buraayyuu xomboo si gaabbamna. Afeerra si goona. Maalidha? Afeerra si goona boru.
affeerra. Bakka waan mada siyaasa. Baay'een gammada dhugaa rabbi nan gammada. Nyaata Oromoo keessaa filadhu. Obboleettiin Nyaata keenya Oromoo yoo keessaa. gatte Saawudii al tokko Nagaasa yoomi deemuun si waggaa lama moo waggaa tokko erga deemte? Waggaa tokkoof ji'a torba. Okay. Taphaadhaa ta'e. Isa kinoo qixxaa tolchanii tooyi irra aybii godhanii dhadhaatti godhasummaa jedha magaasa. Hin kolfina tokko. Cumboodha. Ishi cumboo na gaabbasa. Nyaaddeen beeku garuu gaafan argee hin bareeda otoo nyaaddee deeman irra. Bakka rakkoon hin jiru jirra nuti. Qoy gibshaan baasin kiyyaan moo keessaniin? Amma malaayin irra xaxxarraa jechuudha rakkoon hin jiru nuti jirra. Amma bareechuudha ilaala amma artistiitu faafaan odoo jiranuu dooftorfaan odoo jiranuu naafifaan odoo jiranuu baree garaa kiyya otoon qursii nyaatinan dhufa yoo keessaniin ta'e. Yoo kiyyaan ta'e immoo ani buna malee ani shaayii malee buna dhuguun jedha kaasee. Ekkoni shaayii malee buna dhuguun ay dhugaa nan dhufa oona gaabbastan baay'een jaalladha natti tola rabbi akkasiidha. Maali isin gaabbasachuu keeti kan? Nageessa. Ani maan Daniitu gaafa biyya namaa kanatti nu argitanii mataa cabsaa keenya iyyuu dhaga'uu keenya hin barbaadanii namuma hundumaa ammoo wanti hundi waanuma rabbi godhutu taati of jajjabeessaa rabbi jajjabina isiniif kennu. Mucaa amma haasoftu kan ijoollummaa turti jira irraan ilaalinaa. Isin qofatu hin taane namooti hundumti keessan warra koomintiis dabalate jechuudha. Ijoolleen koomentiidhaatiin barreessitanii mucaa kanaa ijoollummaa qabdiin irraan ilaalinaa. Inni biraan namootitti sixxanii mubees dabalate jechuudha. Mucattii keessaan gorsa barbaaddii ijoollummaadhaan nama hanqina maatii qabudha. Irra ilaaltanii waan hin taane itti barreessitanii wanti hin ta'e naa mucattii kanatti isinii jedha. Isin immoo rabbiin jajjabina isiniif haa kennu. Rabbi haqa keessan haa baasu. Akkuma keessan rabbi isiniif haa baasuu fi qalbii keessan cabde kana rabbiin yoollee lubbuun hin jirtu ta'e dhugaa si baasee isin haa gammachiisu. Jajjabaadhaa. Amiin nuu jiraadhaa. Isinillee jiraadhaa. Rabbiin haqa keessan haa baasu. Mubee. Doktor hojiin xumurre moo? Keenya hojiin innuma. Maaf innumu waan? Sa'aatii kana moo? Jira waan dhaggeeffataa jiruudhaaf beektanii namni hundi mataa qabaa, haadha qabaa, gatiin haadha guddaadha. Namni haadha fiitiin taane gatiin qabu. Namni haadha fiitiin taane hiikaan qabu. Lafa kana gubbaatti. Hundi keenya kan jiraachaa jiru maqaa maatiin keenya jirudha jechuudha. Akka itti jiru akka malee ta'uu danda'a. Duuti waan haaraa miti ilmaan Oromoo bakka bakkatti akka fakkatti bakka baay'eetti kichuu citaa akka jiran beekama garuu maayidhaa waan nama gaddisiisu baay'ee jira seenaa mataa keenyaa hundi qabna waa malee sirra teenyetti illee hin gaddiinu. Ani amma seenaa kiyyaa isinitti himu obboleessa kiyyaa hangafa Ayisuusiin abbaa kiyyaa manaa bahee abbaan qabeenyaa konkolaataa gubbaa shunkurtii fe'amee taa'eet reeffi isaa manatti na dhufe waggaa 10 wayii ta'eera. Maalidha namni akka itti ba'u malee akka itti galu hin beeku. Akka itti ba'u malee akka itti galu hin beeku. Biyya keessattuu jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti waa baay'eetu uumama. Isinis maalidha akkuma nama kamiittuu intalli keessan akka jiraattu biyya san deemtee akka ishiin jiraattu ergitanii hiree ishii taananii akkuma hireetittuu deebitee dhufti. Fakkeenyummaa ishii kanarraa namni waa baay'ee barachuu danda'a waan taateef. Ruuti manatti nama guyyaa ishee hin beeka waan taateef. Inni guddaan jajjabina isin qabdantu namatti tola. Jajjabaachuudha qabdan. Ijoolleen asirra jiran kun amma keetiroon ta'ee mucaa kana ta'ee jajjaboodha bilbilaa wal hubannaa barnuti. Yeruma kamiyyuu akka wanti kun darbutti harmiif abbaa ishee biraa akka hin dhabamne isin barbaada nuti. Akka kophaan taane akka yaada keessan galle. Yaadinaa jechuu barbaadeen. Maalidhaa fi akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekan isin jedheera.
biyya keessatti waan baay'ee nu godhate jaalannee mitas gubbaa kateen madaa qabnu akkatti jirutu akka maleedha akka dubbannu kan nu godhu maa'in bilbila harkaa qabnuu fi daatuma kanallee waan gaariidhaaf oolchuudhaaf gaarii dubbannee waaqarraa argachuudhaaf jecha hundi keenyayyuu isinis immoo carraan intala keessa mudate kun mana tokkoon isaa mudachuu danda'a rabbiin gaarii nu haa dhageechisu isin waliin jirra wanni nama gaddisiisu keessa seenan maatii kana rakkoo ta'u ijoolleen biraa mana keessa rakkinni adda addaa jiraachuun namatti dhaga'ama hundaa waaqatu godha hundaa waaqatu fura akki namaa akka maleedha akki rabbii waan guddaadha jechuu barbaadenan sinitti hin dhagamin yeroo kamiyyuu sinitti hin dhagamin taatee mataa isaa qaba namni hundu anummaan as taa'u kun akkitti jiru akka malee dhugaa sinitti dubbachuudhaaf baay'ee waan nama gaddisiisu keessa namni kita kee jiru hin jiru maa inni carraan namaa manaa bahee akka itti galu hin beeku kanaaf obboleettiin teenya isin argamti akkaataatti argamte rabbi nu waa fidu dhugaa ishii waa inaa barbaadu jajjabeessuudha qabdan keetiroonii fi amma mucaan natti mul'atee nagasaa na fakkaate kun mucaa wajjin taphachuu jalqabdassan waan gaggaarii yaada gaggaarii si waliin jirra jechuun waan guddoodha bar maal amma rabbiituuf maqaa hiree mucaa kanaa wal agarre malee waliin agarru bar ambar mucaan ne gadda natti dhaadate gammaan barreessaara dhugaa isinitti hima ani garuu gaarummaadhaaf inni asirra taa'u ture har'a miti miidiyaatti fayyadamuu ka jalqabne garuu nama keenya miidiyaatti itti fayyadama miidiyaatti fayyadamnee wal fayyaduu hin dandeenye sagalee walii ta'uu caalaluu waan baay'ee wal oolchuu dandeenya nama taatee midhaan nyaattee sammuu kee duwwaa gootee rafuun maal hiikaa qaba namaaf taatee dhalootaaf taatee darbuudha waan gaarii dubbattee darbuudha waan gaarii hojjettee darbuudha kanaaf isin jajjabeessa aga wanni kun xumura argatu siiruma daqiiqaa takka biraan dhabamina akka ammaa kanatti ilaalamatti tolta nama yoo yaada keessa gala yaada keessa kan galle gootanii gaafa garagastii dhufan immoo waan dubbatamuun dubbannaa si waliin jirra jechuu barbaadani isi yeroo kamuu wajji biraan dhabamina amma qalbii jijjiirachuudha furmaanni rabbi harka namaa harkaa miti kanas isin jechuu barbaada hundi keessa warra sirraa yaada bilchaataa kennan nana kananaati biqiltuu hundi keessan galatooma namni haadha qabu gatii haadhaa beekuudha namni baay'een gatii haadhaan beeku harmee jechuun waan guddoodha harmee jechuun waan guddoo yeruma kamiyyuu namni haadha ofiitiin taane gatiin qabu hiikkallee hin qabu haadha ishee kana immoo jajjabeessuu qabdan ijoollee bira jirtu immoo walumaanuu bira jirra jechuun barbaada turtii gaarii naa qabaadha naa jiraadha isin jechuu barbaada sin argina nan taa'uu danda'e namni duratti kan inni damma asirra gassiira sin argina akkatti isinitti tolee beeku obsa horattanis gubbaa taa'uun waan guddoodha as gubbaa taa'uun jechuudha maa inni obsa horachuun keessan kun nuti tola nu gammachiisa namatu namaaf furmaata silallee namni keenya namaaf furmaataa miti malee namaaf furmaataa miti baay'inaan hamaatu baata lafa kana gubbaa namni gaariin akkuma jiru namni jabaan akkuma jiru namni dabaan jira dabaan namaa bara baay'ate kana keessa immoo nama jabaa argachuun ulfaattuudha isin jechuu barbaadeen wanni isin galateeffachuu qabdan lafa kana gubbaatti mubaaraka gadhumaatti waa inni haa jiraachisu nama namaaf ta'u rabbitu ta'aaf waan taateef nama sirriitti jala deemee nama rakkataa rakkoo oolchu beeka rabbitu rakkoo oolcha waan taateef kanaafiyyuu waa ulfaatu jechuu barbaada isin biratti mana kana keessa yeroo jirutti maaliidhaaf eenyutu uf kennee akkatti namaaf bakka kenna hojjette ija rabbiitii fi humna waaqaatiin jaalatee miti namni hundi isinoo akkatti jabaattan immoo si faana jabaanna rakkataa baay'eetu barreessa sa'aatii sirra teenyu kana keechan nama hunda rakkoo oolchuu hin dandeessu hireetu nama rakkoo oolchisiisa hiree qabdi boleettiin keenya iyyuu gaarii ishii qofan waa dhageechisu maatii biraa siruma hin dhabaminaas siiruma daqiiqaa tokko san booda immoo kanaaf jajjabeeffachuudha gaariin waa dhageechisu jechuu barbaada waliin ta'aadha dirqama keenya walumaan baanaa gaarummaa hojjechuun ufumaaf sinitti nima gaafa walitti dhiyaanne seenaa baay'ee walirraa baruu dandeenya walitti dhiyaachuu dandeenya waa mataa ofii namni hundi madaa qaba quuqaa qaba rakkina mataasaa qaba isin immoo rakkinni kun rakkina addaa ta'e erga dhufe akkuma ta'etti keessa baana jechuudha gaafa namni gatan tare waa baay'ee namatti jabaatti gaafa namni kufuuf gatan tare wanni hunduu namatti jabaatti bara kana keessa waan baay'ee argine waan taateef waa baay'ee namatti jabaatti kan tola namaa dubbattus kan rakkinatti namatti dabaltus kan furmaata obboleettii keenyaa dhiistee furmaata biraa rakkina biraa dabaltu baata yeroo baay'ee gastii kana gubbaa miidiyaa hawaasa kanarra waa'ee ishee eega dubbatamuu qabee kan itti fooloodhaa boossu baay'ee jira waa'ee ishee irraa dubbachuudhaaf garuu akka itti baatu malee akka itti galtu hundi ishiin beektu namni akkam taanu jedhu akka ta'u hin dhabu waa'een isa akka godhu hin dhabu waan taateef kanaaf yeroo kamiyyuu hin gaddinaadhaas waliin jirra eenyumtuuyyuu waan ofii facaasee hammataa dhugaan garuu ilmoo waaqati haqni yoomiyyuu haqaa dharri dhugaan baqa hiikka haqaa beeki murtoo haqaa seegi dharri urtoo qaba haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa kan dhara hojjettu dharri ufiinuu baqa jireenya garaatiif kan boruun dabarre dubbii arrabaatiif kan iji nagarre
namaaf jiraatte dharaaf bakka laattee seenaa kee hin busheessin. Namaaf jiraachuu miti rabbiif jiraannaan haqni haqa. Yeruma kamiyyuu jechuudha. Suuta calala bishaan booruu kuusee har'as fira fakkaachaa meeqan nutti yuusee hunduma keenyattuu jechuudha. Garuu waliin ta'uu waliif ta'uun dirqama namummaaf dhalootaati waan taateef. Waan dhiiga obboleettii keenyaan gatiin dhugaa sinitti maal sin gaddisiisuun barbaadu malee miirri kee sirrii miti gadheen gaddaati ijoollee baay'ee natti barreessa rakkataa rakkoo hamaa keessa jiru baay'ee barreessa nu garuu nama rakkina keessa taa'ee sirraa haasa'u malee rakkoo keessa nama jiru mataan keenya jechuu barbaadina. Yoo akkasitti dubbannu waan beeynuun hawaasa tajaajilu namaaf taanee darbu gaarii hojjennee darbu furmaanni nu barbaadu. Gaarii san immoo walumaan hojjennee argina walumaan barbaannee argina fakkeenyummaa guddaa qaba maatiin keessanii nu jiraadhaadha yeruma kamiyyuu maatii biraan dhabamiidhaadha isin nutti tolta waan taatanii fi dhugumatti dhiigummaan keessanii walirraa dubbatanaan dhiigummaan keessan walirraa dubbata ijoollee asirra jiran kanaan maalaaf fidee dhufaa gaafa waa inni jedhe maal walii waliin dabarsine isinitti himu an nama fakkeenyummaa baratan kitaaba furmaata jedhu nama barreesse ufiifuu nama furmaatan qabu. Nama daninnati wayyaanee kalee bitaasaa miidhee sa'a 3 wal faana hin ta'in dirqamni garuu sa'a 8 na teechise gadda sa'a 8 waa'ee keessanii wal qabate nama namni sagalee hin taaneef rabbi qofti sagalee ta'eef jiraachisuudha. Gaafa asirratti garuu dhamaan namaa asirratti mubaarak iftufaan jedhee dubbatu natti dhagaamaa ture maaliif natti dhagaame afaan miidiyaa wallaalan har'a fuula tiiktook irratti osoo argaman nuti bara wayyaan irraa jirra nama jajjabaa wajjin nama argaa dhageettii wajjin jechuudha. Tiiktookiin kun afaan badaa dubbata. Afaan Oromoo dubbata malee nama gubbaa jiru Oromoof quuqamaa waan biraati. Injiran ijoollee jajjabduu waan Oromoo irraa hubatan. Isin garuu hubattoota qabaachuun ijoolleen kun jiraachuu waan guddoo bar dhaloota teekinooloojii taatanii akkasitti asirra teessanii maatii fiduu nu bar gamnummaadhaa bar uf dhaqqabdanii jirtanii bar nu dhaggeeffattanii jirtanii bar qaruu ta'edhaa bar yoo sagalee sabaa ta'uu dadhabanii sagalee daa'ima ofii baddee ta'uun gaariidha bar. Siyaasa bara maalii qabaree kun siyaasa miti bar nama rakkate rakkoo oolchuun siyaasa miti gaarummaa hojjechuudha. Dhugaa rabbii guddoo galatooma irra guddaan keessatti ijoolleen gara teekinooloojii kanaatti fidanii maatiiwwan kana nuuf fidanuu isinuu sun galateeffachuu qaban miti qaruu ta'edhaa qaba. Silaa waa'ee hudduu taasaa oolta waa'ee lubbuu dhiistanii meeqatu waan kana hojjetaa oola meeqan nurratti dhara dalagaa oola. Waa'ee keenyaan beekin isin qaruu ta'edha maatii keessanuu gara na fidanii sagalee ta'uuf hin keessan isinuu nu galatooma nama galateeffatina nama hin galateeffatina seenan nama galateeffata nama garaa udaanii ija bishaanii marraa galateeffata seenatu si galateeffata waan ati hojjettuuf. Kanaaf nu jiraadhaa gaaddisaa hundi keessan nu jiraadhaa maatii kana biraan dhabamina aga dhumaa si waliin jira hundumtuu sinii quuqamaadhaan asirra jiru hundu. Ijoollee yaada bilchaataa kan ijoollee dubartootaas keessa argaa jirtan natti dhagahame waa'ee harmee kiyyaa dubbachuu haadhaa bar meeqatu yuunivarsiitii tasii ilma ishii akka barattu ergee yeroo maastar pilaanii kichuu cite ilmi dhiiraa meeqatu karaatti hafe meeqatu miira dhabe siyaasa biyya lafaarratti jireenya qonqotiif gaafa manaa ba'an garuu akki ta'an akka malee ta'uu danda'a. Carraan dhala namaa takkittuma jiraachuuf duudha. Hireen obboleettii teenyaa akka qabe kun mana nama hundaa jira. Rabbi si wajjin haa ta'u si faana jirra haga dhumaa nuyi miti ijoolleen keenya obboleeyyan keenya hunduu si faana jira. Sinitti hin dhagaamin. Nama meeqatu biyyuma keessattuu du'aa afaa dhabee awwaallachuu dadhaba jechuudha. Kuni garuu siyaasa miti dhala ofii obboleettii ofiitti sagalee ta'uun wal faana ta'uun ijoollumtu kunuu kan gara miidiyaa hawaasaa kanaas fidan waan gaariidhaaf akka oolchan barbaada. Amma obboleettiin keenya duratti dubbatu si wajjin taphattu maal si'a namni itti fayyadama miidiyaa haala dubbiirra waan baay'ee itti dubbadhu baay'ee waan jiruuf. Nama kanatu bor dhaloota ta'a. Nama kanatu obboleettuma teessan akka rakkin irra ga'ee kana dubartoota biraatti sagalee nu ta'uu danda'a. Yoo gorsame yoo miidiyaa hawaasaa akka itti fayyadamu bare yoo utumamaa deeme. Kanaaf naa jiraadhaa wal quba qabaannaa waa inni sababa obboleettii keenyaa kanaanuu wal barru rakkoo biraatiif illee waliin oolla waliif oolla. Kanaafuu waltubuun dhala namaatiif barbaachisaadha jechuu barbaadanii galatooma maaliif isin dagachiisuu barbaade yaada keessa waan galtanii isin taphachiisuu barbaade nama kan inni asirra taa'aa ture sin arginaan ol dhufe jechuudha. Keeturoon bilbila kiyya keessa wajji dubbachaa yaada wal hubachaa deemna waan dhagaan hundan dubbatanii waan argan hundan dubbata waan taateef nu jiraadha jechuu barbaada. Warras jala jirtanis warras gubbaa jirtanis hundi keessanuu bakka mallatti guftaa daandii daraa lagaddu pippi bakka mallatti guftaa daandii daraa lagaddu biyyaaf gaachana ta'e imaanaa sababa baaddu. Kan waliituu baachuu hin dandeenye baay'een namaa kan biraa badeeyyuu haqa isaa dubbachuu hin dandeenye. Dhugaan dharaan hin jigu dhugaa keenya tikfannaa. Dhugaadha wabiin biyyaa kan beeku dhugaa fiyya. Kan hin beekne hoo garaa isaati fiyya. Dhugaan takkittuma jechuudha. Hiikka haqaa beeki. Murtee haqaa seeki. Dharri murtoo qaba.
Haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharrufiinu baqa. Kanaafuu haqa san barbaanna haqni sun immoo kan nama gargaaru rabbii guddaadha. Fayyaan haa ta'a baay'ee namatti toltuu sin jaalannaa si waliin jirra yeroo akkamiyyuu rakkataa nama keenya hunda waliin jirra. Waliif ta'uun dirqama. Midhaan nyaatee ka sammuu isaa duwwaa godhee rafu baatus namni jiraatti du'u baay'ee jira. Jireenya garaatiif kan jiraatee bar jiraatti du'uutu baate malee silaa namni waliin ta'ee waliif ta'uu qabaa isla. Akki keenya badaadha akki rabbii jabaadha jechuu barbaada. Si waliin jirra aga dhumaa si waliin jirra homtuun jiru kan rabbi jedhanii ta'a. Maatiin keenya nu jiraadhaadha. Isuma kanatu harmeetiyya beeka. Haadha mucayyoo santu harmeetiyya. Mucayyoo santu obboleettitiyya. Kanarra baay'een dubbadhu. Naa jiraadha sin jechuu barbaada galatooma. Galatooma sinillee nu jiraadhaayi. Sin jaalanna baay'ee sin kabajaa nu jiraadha. Waaqayyo kanumaan caala tokkummaa isaa nuuf haa kennu. Kaleessallee kan namni baay'een dubbachaa ture tokkummaa keenyadha. Ammas immoo tokkummaan keenya imimmaan keenya nurraa haqee jira. Dhuguma dubbachuudhaaf taanan namni gaafa akka kanatti gadi ba'ee akka kanatti dubbatee waan jiru nu hubachiisee isin bukkee jirra jedhu waan kanaa olii wanta barbaannu natti hin fakkaatu. Waaqayyo immoo inni guddaan inni hunduma beeku inni hunduma argu mucayyoo kana lafa ishiin jirtu reeffa ishiis yoo ta'e fayyaa ishiis yoo ta'e hin barbaanna nuti. Walumaan iyyuu nu haa gargaaruun jedha guddaa galatooma kabajamoo keenya dhuguma dubbachuudhaaf jecha isiniif hin qabnu.